waliin dubbii lammaffaa acquaintance yookiin walbaruu. Walbaruun namoota lama gidduutti yookiin namoota lamaa ol gidduutti adeemsifamuu danda'a. Garuu yeroo baay'ee walbaruu keessatti qaamni sadaffaan ni argama. Haa ta'u malee kaka'umsa mataa keenyaan nama waliin walbaruu dandeenya. Itti aansuun waan walbaruun wal qabate hunda akkamitti akka Ingiliffaan dubbachuu fi dhaggeeffachuu dandeenyu waliin baranna. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun barnoota akkanaa yeroo yerootti argachuu ni dandeessu. Akkasumas immoo viidiyoon kun namoota baay'eef akka dhaqqabuuf laayikii fi sheer gochuu hin dagatina. Gaaffii fi yaada qabdan koomentii irra naaf kaa'aa. Nama tokko nama kan biraa waliin wal barsiisuuf yookiin introducing someone to someone else. Have you met someone before? Ebeluun kana dura agartee beektaa? I would like you to meet Boonsaa. I would kan jedhu kana I jettanii dubbisuu dandeessu. I'd like you to meet Boonsaa. Akka Boonsaa faana wal agartan nan barbaada. May I introduce you to Boonaa? May Boonaa faanan wal sin barsiisa. I don't think you have met Tolasaa. Tolasaa faana wal agartanii beektu jedhee hin yaadu. Therefore, let me introduce you to. Kanaaf mee lamaan keessanuu walan isin barsiisa jettanii dubbii keessan itti fufuu dandeessu jechuudha. I'd like you to meet my friend Elias. Akka hiriyaa koo Elias waliin wal bartuun barbaada. Argitanii iddoo kanatti I would kan jedhu san I'd jennee gabaabumatti dubbisuu dandeenya jechuudha. This is my friend Nabil. Kuni hiriyaa koo isa Nabil jedhamudha. Amma immoo hiriyoonni keessan lamaanuu kan wal barsiisuudhaaf deemtan isin bira jiru yoo ta'e inni tokkicha isa tokkicha hin beeku jechuudha. Fakkeenyaaf Elias Jooniin hin beeku. Elias have you met John jettanii yoo gaafattan Elias John faana wal agartee beektaa yookiin John faana wal bartee beektaa hiika jedhu qabaa jechuudha. Mee amma immoo more of informal expressions yookaan immoo namoota baay'ee walitti hiikitan yookaan hiriyoota keessan baay'ee wal jaalatan walitti hiikitan faana bifa kanaan namoota wal barsiisuu barbaaddan akkamitti akka ta'e isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf do you two know each other? Lamaan keessan wal beektu moo jettanii yoo gaafattan hiriyoonni lamaan wal barsiisuudhaaf deemtan hiriyoota keessan san immoo sirriitti walitti dhuftu waan ta'eef bifa qoosaatiin informal bifa ta'een jechuudha. Alidilee bifa ta'een nama gurguddaa yoo ta'e jecha kana fayyadamuu hin dandeessan. Fakkeenyi kan biraan immoo have you two been introduced? Lamaan keessan wal bartaniittu moo hiika jedhu qaba. Kunis akkuma argaa jirtan informal yookaan alidileedha. Fakkeenyaaf walgahii gurguddaa irratti namoota gurguddaan bakka jiranitti namoota wayii wal barsiisuu barbaadan have you two been introduced yoo jettan lamaan keessan wal bartanii beektu moo yoo jettan xiqqoo qoosaa fakkaata yookaan immoo informal yookaan alidilee waan ta'eef jecha kana fayyadamuu dandeessan. Kana kan fayyadamuu dandeessan hiriyoota keessan qofa faana yoo jiraatanidha jechuudha. Fakkeenyi kan biraan immoo haven't you been introduced still jettanii yoo gaafattanii isin amma ammaatti waliin barre moo hiika jedhu qaba. Akkuma argitan kunis informal yookaan alidileedha jechuudha. Haven't you been introduced still? Amma ammaatti wal hin barre moo hiika jedhu qaba jechuudha. Oh, I am sorry. How silly of me. This is Elias. Yoo jettan isa kana immoo yommuu wal bira jirtan sadan keessanuu wal bira jirtan kan fayyadamtanii itti wal barsiistanidha. Hiikni isaa oh dhiifama maalan ta'ee kuni Eliasidha. Hiriyaan kun Eliasidha. Amma ammaatti akkamitti wal sin barsiisne dhiifama maal ta'eeni hiika jedhu qabaa jechuudha. Inni kan biraan ammoo mee amma fakkeenyaaf hiriyoota Roobaa fi Abdii jedhaman qabdu haa jennu. Roobaa, Abdii is the guy I was telling you about. Roobaa, Abdiin mucaa yeroo darbe waa'ee isaa sitti himedha jettanii Roobaan akka Abdii baru gochaa jirtu jechuudha. Amma akkamitti akka wal baruu dandeessan guutummaan guutuutti isin ibseera. Itti aansuun immoo erga wal bartanii booda wal baruu keessanitti akka gammadanii fi gammachuu keessan akkamitti Ingiliffaan ibsachuu akka dandeessan ilaalla. Kuni xiqqoo amma ammaatti dubbachaa kan dhufne irraa adda ta'uu danda'a. Sababni isaas kuni kan ilaallatu namoota lamaan wal barsiisaa jirtanidha. Erga siin wal barsiistanii fixanii booda namoonni lamaan sun jechoota kana fayyadamanii siin wal baruu kiyyatti gammadaa ta'eera akkas jedhanii walii ibsuu danda'u jechuudha. Kanaaf isinirra namoota lamaan wal barsiistan san ilaallataa jechuudha. Mee fakkeenyota isaan waliin haa ilaalla. Good to meet you. Nice meeting you. Siin wal baruun kiyya baay'ee gaariidha. Hiika jedhu qabu lamaanuu. I am happy to meet you. Si baruu kiyyatti baay'ee gammadeera. Glad to meet you. Glad jechuun happyidha tokkichuma isa faana. Kanaaf gladinis gammadu. Glad to meet you. Si baruu kiyyatti baay'ee gammadeera. Charmed. Jecha kana yeroo dubbistan qubeen ra yookiin letter R kan jennu kun silent taatu yookaan hin dubbifamtu. Akkuma nan dubbisaa jiru kanatti charmed jettanii dubbistu malee charmed jedhamee dubbifamu jechuudha. A pleasure. Lamaanuu hiika wal fakkaatu qabu. Hiikni isaanis gammadeera. Wal barreerraa kanaafuu wal baruu keenyatti gammadeera jettanii salphumatti haala salphaa ta'een charmed yookiin a pleasure jettanii deebisuu fi dandeessu jechuudha. How nice to meet you. Si baruun kiyya akkam shaggaadha. What a pleasure to meet you.
I am glad to meet you. Isaan kun lamaan hiika wal fakkaatu qabu. Si baruu kiyyatti baay'een gammadee jira. Hiika jedhu qabu. I am pleased to make your acquaintance. Wal baruu keenyatti baay'een gammadee jira. Inni kun more informal dha. Kanaaf kana kan fayyadamnu namoota gurguddaa afaan yemmuu jirruu fi kabaja namaaf dhiyeessuu yemmuu barbaannu wal baruu keenyatti akka gammanni bifa formaal ta'een yookaan immoo bifa idilee ta'een haala ittiin ibsannudha jechuudha. Amma immoo wal baruu keenyaan akka gammanni erga itti himnee booda maal fa'aa jechuu akka dandeenyu waliin ilaalla. She told me all about you. Isheen waa'ee kee hunda natti himteetti. Beanie has told me all about you. Beanie waa'ee kee hunda natti himee ture. I've heard so much about you. I feel I know you already. Akkuma asirratti agartan I have kan jedhu gabaabsinee barreessinee I have jennee dubbisna. I have jennee dubbisuu ni dandeenya. I have heard so much about you. I feel I know you already. Waa'ee kee waan baay'een dhaga'ee ture. Akkan duraan si beekutti natti dhaga'amaa jira. So we finally met face to face. Wal arguun hin oolu kunoo har'a fuulleetti wal agarre. Kanaaf dubbiiwwan kun walumaa galatti nama wal baraa jirtan suniin yookaan nama wal bartan suniin waa'ee kee sirriitti dhaga'eera. Beekamtii guddaa akka qabdus beeka fi kan kana fakkaatan jettanii dubbii keessan mi'eessitanii itti fufuuf isin gargaaru jechuudha. Itti aansuun immoo maqaa nama wal barre sanaa yoo irraanfanne akkamitti irra deebinee gaafachuu akka dandeenyu ilaalla yookiin akka maqaa isaanii hin qabanne yookiin maqaa isaanii akka irraanfanne akkamitti akka itti himuu dandeenyu waliin ilaallaa jechuudha. Akkana jechuun gaafachuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf I am sorry. What was your name? Dhiifama. Maqaan kee eenyu ture? Oh, sorry. I forget your name. Oh, dhiifama. Maqaa kee nan irraanfadhe jettanii bifa kanaan gaafachuu dandeessu jechuudha. Kuni kan nuuf ibsu isaan kun asirratti argaman kun formaalidha yookaan immoo warra idilee ta'anidha. Nama gurguddaa faana yookiin nama sirriitti kabajnu faana yommuu jirru bifa kanaan irra deebinee gaafanna malee hiriyoota keenya bifa kanaan gaafachuu baachuu ni dandeenya. Sammuu itti aansinee ilaallaa garuu nama gurguddaa faana yeroo jirtan yookiin formaalii idileedhaan gaafachuu yeroo barbaaddan akka irraanfattan itti yeroo barbaaddan isaan kana lamaan fayyadamtanii gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Tole egaa itti aansuun immoo informaalii yookaan immoo hiriyoota keessan faana yeroo jirtan yookiin salphumatti maqaa kee irraanfadheera naan qabamne maqaan kee jettanii bifa qoosaa ta'een yookaan immoo hiriyoota keessan faana haala salphaa ta'een akkamitti akka gaafachuu dandeessanidha waliin ilaallu. I didn't catch your name. I didn't catch your name. Kana jechuun maqaa kee hin qabanne. Maqaa kee hin qabanne. Argitanii inni kun salphaadha. I am terrible at names. Would you repeat it please? Inni kun immoo I am terrible kan jedhu kun badaas miti. Ani badaas miti. Maqaa afaa qabachuu irratti badaas miti. Would you repeat it? Irra naa deebi'uu dandeessaa? Please jechuun immoo maaloo jechuudha. Kanaaf maqaa afaa qabachuu irratti badaas miti. Dafee na jalaa badaa irra naa deebi'uu dandeessaa? Maaloo jettanii gaafattu jechuudha. Mee amma immoo itti fufuun self introducing yookiin of barsiisuu akkamitti akka ta'e waliin shaakalla. Maqaa lamaan keessan wal bira jirtu isin immoo of barsiisuuf yaalaa jirtu. Nama saniin of barsiisuuf yaalaa jirtu. Maqaa nama sanii fakkeenyaaf namni baruuf deemtan maqaan isaa Boonaa oduu ta'e maqaa nama sanii waamuudhaan harka itti qabuu ni dandeenya. Boonaa by shaking your hand. Harka keessan walitti qabuudhaan nama saniin wal baruu akka barbaaddan yookiin haay jechaan akka jirtan ibsituufi jechuudha. Inni lammaffaan immoo may I introduce myself? I am jettanii maqaa keessan itti fuftu. May I introduce myself jechuun mee ofii kiyya of barsiisuu. Inni taan immoo let me introduce myself. I am jettanii maqaa keessan itti fuftu. Kunis hiikaa ofii kiyyaan of barsiisa jedhu qaba. Inni itti aanuu fi dubbiin dhumaa keenya har'aa expressions used to make friends at a bar or cafe. Kana jechuun hiriyoota haaraa kaaffee yookiin baarii keessatti agarree isaanitti makamnee isaanii wal baruuf yookiin hiriyoota haaraa uummachuuf kamitti akka dubbii Ingiliffaan dubbachuu dandeenyudha jechuudha. Amma kaa baarii yookaan kaaffee keessa jirtu achitti immoo hiriyaa haaraa yookiin nama haaraadhaan wal baruuf yookaan hiriyaa haaraa uummachuuf yaalaa jirtu. Akkana jettanii gaafachuu ni dandeessu. May I join you? Isinitti makamuu nan danda'a? Is this stool taken? Teessoon kun nama qabaa? Stool jechuun teessoowwan mana kaaffee jiran kan hirkannaa hin qabnee fi barcuma fakkaatanidha. Mana kaaffee keessatti argaman kan barcuma fakkaatan kan duubatti hirkannaa hin qabne stool jedhamuun beekamu. Teessoon kun nama qabaa yookiin is this stool taken jettanii yookiin immoo is this seat taken jettanii gaafachuu dandeessu. Teessoon kun nama qabaa hiika jedhu qabu lamaanuu. Itti aansuun immoo do you care if I join you? Otoo isinitti makamee maal isinitti fakkaata? Argitanii inni kun baay'ee foormaalidha yookaan idileedha. Nama kabaja qabdaniifis nama guddaadhaafis akkanumatti bifa qoosaatiin ibsuuf osoo hin taane nama guddaa faana nama kabaja qabdan faana yeroo jirtan akkanatti gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Could I get you something to drink? Waan dhugamu isiniif ajajuu jettanii gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Kuni acquaintance yookiin wal baruu keessatti qooda guddaa qaba. Bifa amma ilaalle kanaan salphumatti Ingiliffaan kaaffee yookaan baarii keessatti
nama walii wal baruu, nama hiriyaa taasifachuu ni dandeessu jechuudha. Qophiin har'a isiniif qabadhe kana fakkaata. Kan waliin ilaalaa turre acquaintance yookiin wal baruu Ingiliffaan akkamitti akka ta'edha. Kana practice yoo gootan yookaan irra deddeebitanii yoo shaakaltan nama afaan Ingiliffa kana yoo haasoftan salphumatti qabachuu ni dandeessu, salphumatti baruu ni dandeessu jechuudha. Maatii fi hiriyaa keessaniif share gochuu hin dagatina. Gaaffii fi yaada qabdan komentii irra naaf kaa'a. Amma yeroo taanutti nagaatti.